رجال مرونا كزمانة كاسيجار بس تقول قدام الاسماء جوار محمد أمّن أورومو بفابيجي مدالو مالي في زمبر باجيز موتما تنيرو دراتي يوني فارسي بولان جراتي فارسي بولان يرو دراتي جوار محمد لكي كرانة الرجل تكون سريمتي عن جوارين كليسة بيكو متي نمني حرب الرئيسة نمني حرب بجاجو أبي كوفي لا يعني دايمون بيجا أنا كوفي سودا فيديو براتين وليت ديم نجرا أكو مجال كبرتي إلى لت فيديو كان فكاتون وليت ديم نجرا فيديو كن وهاين كن تربان كان ميديا حواسارتي هاسا قدات إن موت هدو هاسوب ساجرا نمون هدوس واي كان رتي yaada garagaraa kennanii jiru video kanniin qabadhee fejira haga xumuraatti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata hundi keessanuu like godhaa yaadni keessan na barbaachisa waan ta'eef yaada keessan commentii jalatti na barreessaa gara videotti زاريهون وداجو بركو سجلتمي أفور جدا برا ركسا سنكيسا نما حالة كنان قبساي artisti حالة كنان قبساي وان قد هجته فيديون اتانو فيديو جواريت وإن ساعة تربان كان سوشيال ميديا حواسا كان ردي هاسا قدات نموت هدو هاسوب سيسا أجرا سبب نيسا دين أرومو وجين أرومو رتك قبسا أرجلاني نمون هدو أسيندورا وهاي إسا هاسا ترانيرو غارو يرو أما كان إفات بهي إسان وجين مري إتاسي سيجرا ها إلالو ميمالك رجال مرونا كزمانة كاسيجار بس تقول قدام الاسماء كأتو قدونا كدبرة عمر كذي بفيت في هاريكا أقل بنبرو بدوقت ريزي قومي نسوزا قومو سنتكاتك نبر كندا توغار كتيبروز غار بكذال قدام الاسماء أجراتشين سلام ماستر نقومنا ماسك قومن أستلاجي نجدة مغفور سلامتاي نزيل يونتوچاچن በምንም መልኩ ሊያግዱን የሚገቡ አይደሉም አከነቲ ማሪሳን ወሊን ታሲሴ ጅራዋን ሄዱ ኢረቲ ወጂን ማሪአተኒ እጅሩ አከሱመስ ኢሳን ወጂንስ አከውጀቱ አከነቲ ዱባቴ እጅራ ነሞን ሄዱ ሃኤ ከነረቲ ያደ ከነኒ እጅሩ ነሞት ሄዱ ሪፈቺሴ እጅራ ጃዋር አንጎዳፊ ማሌ ኡማታ ፊያዴቲ ሚቲ ኦሶ ኡማታ ፊያዴ ሞቱማ አማ አንጎ ረጅሩ ከነ ወጂን ማሪአተ ማሌ ዲን ኦሮሞ ወጂን ሄማሪአቱ ጀዳኒሩ ጃዋር መሐመድ أمّن أورومو بفابيجي مدالو مالي في زمبر باجيز جوار محمد قبسا أمتاف تاقلا موتو مامتي سبا أورومو كي سبا بهري أوروموتي بك أمّن أورومو كبجاي سانغونت تيغرينيس كبجاي ساغورون دندسو أماريس كبجاي ساغورون دندو أسو غويا إسا أرغتاني يرو أرغتاني ساعتي مراسا كيسا إسا بلليسان أكامت جوار أمت أورومو راني تركام فتيتنين إسان كان ولين دابت أسو أمّن فالمو أسو أمّن يان كون سرني مجرون إسا كان قوفا متي دقي فدا nuti warri har'a faannoo faana dhaabbattan warri har'a sabaat naggaa wajjin oromoo irratti marii guggisaa jirtan mariin kaleessaa walumaa galatti kaan isaa maal yoo gabaabsee isinii beeyta abiyyi ahmad akkam goonee angorraa kaafna irratti mari'atame malee warri bosona jiru kaan qawwee harkaa qabu faannoon qawwee dhaabee dabra tsiyoonfaatis warri bosona jiru kunis akka qawwee dhaabuu irratti wanni mari'atame takka illee jiru namoonni kunniin bu'aa isaaniitiif malee ummataaf yaadaniiti miti yookiin bu'aa ummataatiif miti jedhanii namoonni hedduu waa'ee kana irratti yaada wal fakkaatu kennanii jiru mariin isaanis akkamitti nagaa finna osoo hin ta'in akkamitti mootummaa kan aangoo irraa kaafnee aangoo qabannaadha guutumaan guututti isaan wajjin mari'achuu hin qabu jedhanii namoonni tokko yaada irratti kennanii jiru maal if yoo jettan isaan diina oromooti jibbanuuf qabu ammas yoo carraa argatan nu miidhuun isaanii waan hin oolleef isaan wajjin mari'achuun sirrii miti jedhanii yaada irratti kennanii jiru gaafa mootummaa tanarraa dantaa qaban gaafa bu'aa irraa harkachaadhaa turan gaafa horii wal qabachaa turan موتما تنيرو دراتيف يوني فارسي بولان جراتي فارسي بولان يرو دراتيف جوار محمد نمني أبي كان فودي سمر رخاهي ولي يقول نما أول دبرسي نمنو ما نك أبي ينجرو أبي جلب بلوك أمنا أنا اللي نو خريش بويدا إسا غرغارة كي روبا كجر تدي نما خنا ديقرا إنو خفو نتي خفو داجي إسا غرا فارسا توري
kanuma irraan tanamuun saayintistii siyaasaadha. Yaanni kan kee kun sirrii miti. Yaanni atamma yeroo ammaa kana qabattee dhufteettu kun sirrii miti jedhee yaada irratti kennee jira. Namni kun akkuma hundi kennaayyuu beennu nama isa wajjin hojjetaa ture. Yeroo ammaa kana garuu yaada isaa kana faallaa yaada isaa kana ta'ee jira. Yaada isaa kana sirrii miti jedhee akkanatti mormee jira. Inni itti aanu Habtaamuu Lamus waa'ee kana irratti yaada kennee jira. Dubbatee jira. Hadaawwan. Lakkii karaa natirra jirtu kun sirrii miti. Anjawaarin kaleessa beeku miti. Namni har'a barreessaa jiru. Namni har'a dubbachaa jiru. Namni har'a Facebook isaa irratti maxxansaa jiru. Jawaar isan kaleessa beeku sana miti. Haalli har'a inni itti jiru kun aarii waan qabu fakkaata. Waggoottan sadan darbe akkamittiin callifamaa ture. Maaf irraan dubbatame. Galgaluma tokkotti ka'ee lola gurguddaa akkamitti bane. Namni kun aarii qabamoo maal ta'e jedhee namni xiinxalee yaadee irraa dubbatu hin jiru. Jawwee akkas nuun jettee turte. Bilisoomnee irra nuun jetteetta. Amaanaan moo kinoo ilma keessan Dr. Abiyyiitti laannee isatu nuu ceesisa nuun jetteetta. Abbaa fedhe haa ta'u. Abiyyi kuffifna jechuun biyya kana kuffifna jechuudha. Nuun jettee turte gaajee. Abiyyi kuffifna jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Waggaa lama dura waggaa sadii dura wanti ati nutti dubbatte. Har'a nutti dubbatte immoo konfiyuuzii nu godhaa jira. Isa kamiin furanna? Isa kana kaleessa haasa'uu kootti immoo gaabbeera. Dhiifama naa godhaa garuu kaleessa akka jedheera. Har'a garuu kana godhaa nuun hin jedhe. Kaleessa akka nuun jedhe. Har'a immoo isa kana nuun jedhe. Akkam taana jawwee eessatti gorra. Yaada isaa yaada jalqabaa ni beenna achiin booda gara biyyaa dhufee mootummaa kanas deeggaraa turee jira. Amma ammoo bifa haaraan karaa biraatiin dhufee jira. Kanaafuu yaadni kan kee nu galuu hin dandeenyedha. Akkana jedhee yaada irratti kennee jira. Mee asiin dura mootummaa amma aangoorra jiru kana maal jedhee akka deeggaraa ture, maal jedhee akka gargaaraa ture waan inni jedhee haa ilaallume. Abiyyi kuffifna jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Maabiyyi waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaa sanitti. Kanaaf uummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qaban. Waayizawwee nama tokko uummata kanaa ifa ta'uu qaba. Abiyyi Ahmad waan kufu biyya kanatti. Paartii isaas biyya kanas naannoo kanas fuudheeti kan kufu yookaan kufu taate. Kanaaf Abiyyi kuffifna jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Maabiyyi waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaa sanitti. Kanaaf uummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qaban. Waayizawwee nama tokko uummata kanaa ifa ta'uu qaba. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoon kun akkuma hundi kennaayyuu argineeru, akkuma hundi kennaayyuu beennu torbaan kana miidiyaa hawaasaa sooshaal miidiyaa kana irratti haasa'a guddaa ta'e namoota hedduu rifachiisee, namoota hedduu ajaa'ibsiisee, namoonni hedduus yaada garaagaraa irratti kennanii jiru. Anis viidiyoo kana irratti jechuudha yaada namoonni kennan qabadhee dhufee jira. Akkuma argitan isinis mee yaada keessan waan yaadan koomentii jalatti barreessaa maal akka jettan jechuudha. Namoonni maatii hin ta'inis maatii ta'aa laayikii godhaa, sheer godhaa ana wajjin. Viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.